immoo kiyya namni na jalaa xalafee jirettanii shakkaa jirtan yoo shakkaa jiraattan xalafamuu fi xalafamuu isaa dhaba akkamitti akka ofirraa beektan isinitti agarsiisa na jala bu'aa garuu jalqaba irratti immoo kana update godhachuu qabdan immoo keessan Play Store keessa galtanii update gochuu qabdan. Video kana guutuu isaadha YouTube channel korratti isiniif gadhiisa jechuudha achumaan subscribe naaf gochuu hin dagatin akkasumas yoo videoon isinitti tole jechuudha like naaf gochuu hin dagatin jechuudha guutuu isaadha TikTok irratti wanta dheeratuuf gadhiisu wanta hin dandeenyeef jechuudha warri TikTok irratti argattan hundi keessanuu YouTube channel koo jala galtanii achumaan ilaaluu dandeessan jechuudha karuma kanaan kara barumsatti ceene jechuudha immoo keessa galla immoo keessa yeroo galle jechuudha ishii pilaasii dhumarra jirtu kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha suutaan isitti agarsiisa akka isiniif galu jechuudha ishee pilaasii kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha yeroo gadi qabne akkatti nu dhufa yeroo akkatti nu dhufe moor isheetu kana jechuudha moor isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha anamma immoo kiyya kana xalafeen jira jechuudha maaliif isinitti agarsiisuudhaaf hin xalafee jechuudha qafoo tokkoon jechuudha bilbila biraan hin xalafee jira jechuudha isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha karuma kanaan setting isheetu kana keessa galle jechuudha setting isheetu kana jechuudha kana keessa galle jechuudha yeroo tokkoof akkas yeroo gadi qabne jechuudha akkatti nu dhufe jechuudha yeroo akkatti nu dhufe jechuudha account edda security isheetu kana jechuudha yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha suutaan isinitti agarsiisa jechuudha ishee kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha akka isiniif galu jedheete jechuudha yeroo gadi qabne jechuudha amma akkatti nu dhufe jechuudha lakkoofsa immoo keenya yoo jijjiirachuu barbaanne akkuma namni save nuti save godhannee firendoonni immoo keenya irra jiru akkuma jirutti jireete osoo jiranii osoo immoo keenya hin belleechin lakkoofsa yoo jijjiirachuu barbaanne change phone and number kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha amma loogaawuti illee yoo godhachuu barbaadan karaa kanaan jechuudha immoo akkaawuntii keessanii guutumaa guututti balleechuu barbaadan delete immoo akkaawuntii kan jedhu kana godhuu dandeessan jechuudha immoo keessan guutumaa guututti delete yoo gochuu barbaadan jechuudha amma karaa barumsa keenyatti dabarre jechuudha manage device isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha xalafamnee jirramoo xalafamnee hin jirru keenya baruudhaaf jechuudha manage device isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabne jechuudha ishee lamaffarra jirtu kana jechuudha suuta isinitti agarsiisa ilaalaa suuta jettanii jechuudha manage device yeroo tokkoof gadi qabne yeroo gadi qabne jechuudha akkatti nu dhufa jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha amma reefus akkuma isinitti hime jechuudha immoo kana bilbila biraatiin xalafeen jira jechuudha ofuma kiyyaafiin xalafe garuu isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha inni tokkoffarra jiru kun kanneen amma itti fayyadamaa jiru kana jechuudha kun bilbila koodhaanii jechuudha kudhan torba F Samsung kun kan koodha jechuudha garuu asirratti dammoo soddoma 7F1 Samsung kan jedhu kun dammoo kan inni ittiin xalafe jechuudha amma immoo kiyya osumaan hin beekin akka barbaade namni itti fayyadamaa jira jechuudha sila ana ta'uu baate akkuma barbaade na duuba itti fayyadamu wanta nama ergu wanta nama bareessu hundumayyuu baruu danda'a jechuudha namichi kun sila ana ta'uu baate amma as keessa gallee ilaalame isa lamaffaa kana irratti jechuudha isa nu xalafe kanarra gallee ilaalame gadi qabna yeroo tokkoof jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha iddoo inni jiraatu hundumayyuu isinitti agarsiisa jechuudha lokeeshiniin inni bakka makka jiraatu immoo kamiin akka isin xalafe hundumayyuu isinitti agarsiisa jechuudha karuma kanaan isin amma ofirraa balleechuu dandeessan jechuudha guutumaa guututti nama isin xalafe yoo jiraate karaa kanaan baruu dandeessan jechuudha yoo garuu namni isin xalafee hin jirre jechuudha lakkoofsa akkanuma isinitti bilbila isinitti fayyadamaa jirtan qofa isiniif fide jechuudha akkuma argaa jirtan anamma wanta xalafamee jiruufi malee namni silaan xalafamuu baadde bilbiluma kiyya kana qofa asirratti naaf fidaa jechuudha karuma kanaan amma yoo xalafamtanii jiraatan bilbila namaa asirratti isiniif fida akkuma amma isinitti agarsiisaa jiru kanatti jechuudha karuma kanaan amma asirratti delete gochuu qabna jechuudha delete yoo goone jechuudha teeleerraa koodii nuuf ergama jechuudha sanbooda koodii sanitti galfannaa sanbooda namni nu xalafu hin danda'u namicha amma nu xalafe sun deebi'ee nu xalafuudhaaf hin danda'u jechuudha maaliif lakkoofsi siimiin nuti ittiin banne sun nu harka jira waan ta'eef jechuudha koodii nurratti ergama koodii san argachuu waan hin dandeenyeef lamaffaa nu xalafu hin danda'u jechuudha karuma kanaan delete gochuu qabna jechuudha ishii delete jettu kana yeroo tokkoof gadi qaba akkatti naa dhufa jechuudha delete ishii jettu kana yeroo tokkoof gadi qaba deebi'ee ammaasii akkuma argaa jirtan jechuudha koodiin amma narratti ergamee jira jechuudha verification akkuma argaa jirtan
will send an verification code to you ምናምን kan jedhu kun ammoo irratti argame okay hin jedhani koodiin naaf ergamee jira waan ta'eef jechuudha 41 48 akkuma argaa jirtan kana jechuudha delete godheen jira of keessaa baaseen jira jechuudha amma keessan yoo isin xalafattanii hin jiraanne akkatti isin fidammoo wanta delete godheef jechuudha kanuma kanaan shakkii tokko malee ofirraa delete gootanii akkatti silkii keessan bilbila immoo keessan namni isin xalafu qulqulleessuu dandeessan jechuudha karuma kanaan namni haareen gama chaanaalii koodhaa dhuftan baga nagaan dhuftanii chaanaala kana irratti barumsa adda addaa irratti isin gadhiisa subscribe yoo isinitti tole viidiyoon kun illee akkasuma like naaf gochuu hin dagatinaadha jechuudha karuma kanaan barumsa birootti immoo WhatsApp akkamitti akka ofirraa beektan WhatsApp akkamitti namni isin jalaa xalafuu akka danda'u isiniif qabadhee dhufa ciao